Oktoobar 12 2025 kabajamtoota hordoftoota Dabbaal Miidiyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa qabnu gurraan san geenya oduun keenya guyyaa har'aatiif qabannee jirru Birizaantiin Gibsii Abdul Fattah Al-Sisi har'aan tana magaalaa Kaayirootti waa'ee Abbaay irraa dubbatanii jiran kanaas maal jedhan gurra san geenya oduun keenya lammaffaa Birizaantiin Somaalee Villaa Somaalee Hassan Sheekh Mahammad har'aan tana Finfinnee galuu dhaga'ame. Finfinnee galuu isaa dhaga'ame Birizaantiin Hassan Sheekhaa baatii keessaa hoggu lama Finfinnee kan gala yommuu ta'u Birizaantii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin simannaan godhamee fi mariin godhamee jira. Kanas maalirra marii godhaman kajoos gurree san geenya. Oduun biraa kan baa giddu galeessaa Birizaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Hamaasii fi Israa'el jidduutti marii waraana dhaabuu mallatteessuudhaaf boru biyyoota 20 irratti argaman Kaayiroo ni galan jedhamee eegama. Kanarrattis Birizaantiin Tiraamp dhufuuf yeroo jiran kanatti muummichi Birizaantiin Gibsii kuni nan qabinaa nagadhiisa Itoophiyaa jee fiiguun kunis waan nama dhibaatii kanaas waliin gurreessa geenyaa kabajamtoota hordoftoota keenya mariin Hamaasii fi Israa'el jidduu godhames ni xumurama jedhamee eegamaa waliigalteerra ni gaama jedhamee eegamaa kanaas gurraan san geenyaa kabajamtoota hordoftoota Dabbaal Miidiyaa laayik sheer sabiskiraayib follow godhuun TikTok kanaas guddisaa oduu addunyaatii fi oduu biyya keessaa argadhaa isaniin jenna. Birizaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi Masriin nageenya bishaansii eeguuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda akka fudhattu ibsanii jiran. Birizaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi birizaantichi akka jedhanitti Itoophiyaa biyyi isaanii Itoophiyaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa bulchuudhaaf adeemsa itti gaafatamummaa hin qabne yeroo raawwatu harka marattee teessee akka hin ilaalle ibsanii jiran. Birizaantiin kun akka haraam onlaayiniin gabaasetti Al-Sisiin ergaa viidiyoo torbee bishaanii 8ffaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffame irratti dabarsanii Masriin diipilomaatotaa fi dhaabbata idila addunyaa keessumaa dhaabbata tokkummaa mootummoota irraa amantaa qabaachuu isaanii erga ibsaniin booda Masriin hidha haaromsaa bishaan laga Abbaay irraa argamu ni hir'isa jechuudhaan cimsitee mormitee kan turte yommuu ta'u Birizaantichi haasawa dilbata onkololeessa 12 taasisaniin lolaa torbeewwan darbee Suudaanii fi Suudaan keessatti mudate hidha haaromsaa Itoophiyaa irraa komii dhiyeessanii jiran achirraa madda jechuudha. Itoophiyaan hidha kana haala gaarii hin taaneen bulchaa jirti jechuunis kunis guyyoota darban keessa yaa'aa bishaanii wal hin qixxaanne yaa'aa gadii lameen keessatti miidhaa geessisee jira jechuudhaan Birizaantiin qoqqomatanii jiranii. Kanaafuu tarkaanfii fudhannaa bishaan keenya teenya hin ilaallu jedhanii jiran. Kanaafuu nuti dhaabbata gamtaa Afrikaatiif kanarraa tarsimoo kanarraa gatii waan hin qabneef kanaafuu nuti tarkaanfii fudhachuu sodaanneetii miti jedhanii tarkaanfii inni fudhatus waliin laallaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkanaatii ammaas oduun lammaffaa Birizaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Gaazaa deemanii waliigaltee mallatteessuuf warroottan baa giddu galeessaa kumaartonni siyaasaa baa giddu galeessaa erga namoota 670 siqan fixan booda ammaan tana harka nagaa waliif diriirsanii waliin mallatteessuuf minbarii tokko irra taa'anii kursii takka irra taa'anii waliin mallatteessuudhaaf waliin nyaachaa jiran kabajamtoota hordoftoota keenya erga sa'aatii 17 daa'imaa fi ijoollee ibiddaan shidan booda waliin mallatteessanii walii galanii jiranii siyaasaan kana fakkaatti. Kanaafuu ammaan tana kanaas waan gaariidha oduu gammachiisaadha waraanni uummata gaazirraa dhaabbachuu waan bareedaadha. Kanaas waraan itti fufuu akka ta'u abdii qabnaa jennaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Tiraamp kanaaf achi deemuu deema. Tiraamp achi deemuu dura Birizaantiin Al-Sisiin kana dubbachuun deeggarsa Tiraamp irraa fadhuu isaati. Kanaafuu xiinxaltoonni Birizaantiin Al-Sisiin yeroo silaa callisuu hin qabne callisee amma erga Itoophiyaan bishaan guutte booda dubbachuus wanni dhufu hin jiru bishaan guutame waan ta'eef Itoophiyaan hojii kana xumurtee goolabdee jirti. Kanaafuu wanni dubbatu hin jiru jechaa jiranii hordoftoota keenya. Ammaas oduun lammaffaa sabbar zeenaan Birizaantiin Hassan Sheekh Mahammad Itoophiyaa galuu isaa dhagahamaa jira. Yeroo lama ji'a keessaa yeroo lama dhufee jira. Asii dhiyeenya kana dura hidha Abbaay irratti eebbisaa hidha Abbaay irratti argamuudhaan dhufee marii godhanii kutanii ammaas nu arraan tan deebi'ee mariidhaaf masaraa mootummatti biikka miidiyaan hin jirretti hulaa cufaa marii godhanii jiran cufatanii mariin cufatanii godhan kun maal akka ta'e
kunis waliin ilaalla dhimma Itoophiyaan Somaalee barbaadduu fi kanaanis pirezidaantiin Soomalilaandii Itoophiyaa daawwachuuf jiran jaamaa jira dhiyeenya kana kan Jubilaandii fi Itoophiyaa gidduun akka miidiyaa warra Somaalee gabaasetti waliigaltee dhiyeenya mootummaa federaalaatii fi mootummaa Jubilaandii gidduu godhame Itoophiyaa fi Keeniyaan keessummeessaa waan jirtuuf jidduu manguddummaa waan jirtuuf isii tanaafis mariin godhamuudhaaf akka Finfinnee galan Hassan Sheekhaa miidiyaan Somaalee ni ibsaa. Kanaafuu ammoo muummichi ministeera Itoophiyaa akka jedhanitti waliigaltee bilisiginnaa lameenii yookaan hariiroo biyyoota lameenii irratti waa hedduu gorsinee jira jechuu malee bal'inaan ibsa hin kennine akkasuma jedhanii dhaabbatanii. Kanaafuu maaltu keessa jira hundaafuu ojoo Gibsiin Itoophiyaa jala akkan deemneef wantoota hin guurre godee hin seenne Eertiraa, Suudaanii fi Somaalee jalatti waa hedduu Jabuutii dabalatee gaafa Afrikaa kanatti waa hedduu dalagaa jirtu jalaa jijjiiramee ji'a keessatti hoggolama Itoophiyaa dhufuun kunis diipiloomaasii gaariidhaa kabajamtoota hordoftoota keenya Dabbaal Miidiyaa laayik sheer sabiskiraayib godhaa isiniin jennaa kabajamtoota hordoftoota keenya nu faana bu'aa oduu addunyaa guyyaan isin dhageessifnaa kabajamtoota hordoftoota keenya nageen nu turaa jenna.